garuu wanni sirriitti of eeggannoo godhuu qabnu yeroo TikTok, Facebook fi YouTube fayyadamnu yoo barreeffamni AI now reads your thoughts jaamu sitti ergame sirriitti of eeggannoo godhi. Amma osoo waan ati yaaddu osoo ati hin dubbatin namni hundi ni beeka jaamte akkami hamtuu yaaddee toltuu yaaddee waan ati sammuu keessatti yaadaa jirtu namni biraa ni beeka dubbattee namaaf addaan baasuun hin barbaachisu sammuun ta'e akka daawwitiiti keessa wanni biraa hundi ni mul'ata yoo jaamte nama yaachisu waan ta'e ajaa'ibsiisu teknooloojiin sadarkaa kanatti guddachaatti jiraate akkam jetta saayintistoonni sammuu namaatii fi kompiitara walitti hidhuun danda'ameeti jira jechaa jiran. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment baga nagayaan gara qophii uudda qaroominaa dhuftan. Akkuma beekamu qophiin keenya uudda qaroominaa qaroomaa fi seenaalee dinqisiisoo addunyaa teenyaa odeeffannoolee murteessoo ta'anii fi qarooma durirraa hanga teekinooloojii fuuldura itti ce'aa jirtutti kan funaanee haala salphaa fi barbaachisaa ta'een isiniif dhiyeessudha. Qopheessee dhiyeessaa Nambirraa Jamaalii ogeessa teeknikaa Munooraa Minnooliin jira. Hanga dhuma sagantaa teenyatti nu waliin turaan affeerraa teenya kabajaati. Wanti waggoota muraasa dura akka abjuu fi filmii fakkaatu tokko gara qorannoo qabatamatti dhufaati jira. Qorattoonni mallattoo elektirikii sammuu namarraa dhufu jidduu tanatti qabanii kompiitaraan akka hiikamu godhaati jiran. Teknooloojiin kun Brain Computer Interface yookaan BCI jaama. Kaayyoon isaa inni guddaan sammuu namaatii fi meeshaa elektirooniksii jidduutti karaa qunnamtii uumuudha. Namni tokko qaama isaa sosoosuu yookaan dubbachuu yoo dadhabe mallattoo sammuu isarraa fudhachuudhaan kompiitara keessa galchuu sagaletti jijjiiruu harka roobotaa ajajuu fi meeshaalee gargaarsaa to'achuuf itti fayyadamuu ni danda'ama. Garuu kun akkamitti hojjeta? Yeroo ati ani harka kiyyaan ol kaase jettee yaaddu sammuu ta'e keessatti niwuroononni hedduun hojiidha jalqaban. Niwuroononni kun mallattoo elektirikii fi keemikaalaatu wal jijjiiran. Sammuun ta'e qaamaaf ajaja harka ol kaase jedhu dabarsiti. Mallattoon sun karaa sirna narbii gara meeshaalee harkatti deema. BCI'n garuu bakka ajajni sun irraa ka'u mallattoo sammuu san dura yookaan yeroo inni uumamu qabachuuf yaala. Kana jechuun yaada sammuun teenya qaama keenya ajajuuf dabarsu san karatti qabeetii gara kompiitaraa erguu jechuudha. Kutaa qorannoo kanaa keessaa wanni hedduu nama ajaa'ibsiisu nama dubbachuu hin dandeenyeef yaada inni sammuu keessatti yaade sagaletti jijjiiree dhageessisuu isaati. Namni tokko stroke ALS yookaan miidhaa sammuu yookaan qaamaatiin dubbachuu yoo dadhabe rakkoon isaa yeroo tokko tokko sammuu isaa keessatti jecha uumuu osoo hin taane ajaja san gara afaanii fi meeshaalee dubbitti geessuu danda'uu dhabuudha ta'uu danda'a. Kanaaf qorattoonni yaada mee maaliif mallattoo sammuu inni dubbachuuf yaalu uumurraa jecha san tilmaamuuf yaadne jaaniiti qorachuu jalqaban. Akka qorannoon NIH bara 2025 keessa ibsatti BCI mallattoo sammuurraa jechoota gara sagalee yookaan barreeffamatti jijjiiruu irratti tarkaanfii guddaa fudhateeti jira. Fakkeenyaaf namni tokko akkam jirta jee dubbachuudha barbaada. Garuu afaan isaa sossoosuu dadhabullee sammuu isaa keessatti dubbachuuf ni yaala. Seensaroonni sammuurraa mallattoo fuudhaniiti AI'n ammoo mallattoo san hiika. San booda kompiitarri sagalee akkam jirta jedhu dhageessisa. Kana jechuun sagaleen sun afaan namarraa miti kallattiin kan dhufe mallattoo sammuurraa gara sagaleetti dhufe. Qorannoon Nature Medicine irratti baruma 2026 kana keessa maxxanfame akka agarsiisutti nama paaralaayizii cimaa qabu tokko mana isaa keessatti gargaarsa qorattootaa malee BCI fayyadamuudhaan dubbachuu fi kompiitara fayyadamuu akka danda'e agarsiise. Sirni kunis yeroo dheeraaf itti fufee hojjechuu danda'eeti jira. BCI'n duraan laaboraatoorii keessatti qofa nama qoratu qofaan hojjetama. Amma garuu gaafii gara namni jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti itti fayyadamuu ni danda'a laata jedhutti ce'eeti jira. Gara biraatti yaada sammuu keessa jiru gara barreeffamatti jijjiiruunis danda'ameeti jira. Namni harka isaa sossoosuu hin dandeenye tokko sammuu keessatti yaaduu qofaan BCI jechoota jijjiiruu danda'a. AI'n ammoo mallattoo fi jechoota san barreeffamatti jijjiira jechuudha. Qorannoowwan BrainGate keessatti namoonni paaralaayizii qaban kompiitaratti saffisaan barreessuu danda'aniiti jiran. Qorannoon Brown University tokko akka agarsiisutti namni ALS qabuu fi namni miidhaa spinal cord qabu tokko BCI fayyadamuudhaan saffisaan sossoo'uu danda'a jira. Wanni biraa caalatti nama ajaa'ibu immoo roobootika armiidha. Qorannoowwan adda addaa keessatti namoonni paaralaayizii qaban mallattoo sammuu fayyadamuudhaan harka roobootii to'achuu danda'aniiti jiran.
qorannoon BCI irratti godhame tokko akka agarsiisutti namoonni tetrapleejiyaa qaban niwural signaalii fayyadamuudhaan kompiitar karsar roobotik armii fi haalota tokko keessatti harka isaanillee to'achuu danda'aniiti jiran. Fakkeenyaaf namni tokko burcuqqoo saniin harkatti qabadha jedhee yoo yaade harki roobotii sun battalumatti gara burcuqqoo sanii deemee qabata. Kun sammuun ajaja qaama namaatiin ala jiruuf kennuudhaan wal fakkaata. Garuu wanti kana caalaa nama rifachiisu inner speechidha. Inner speech jechuun yeroo ati sammuu kee keessatti ofii naasoftu jechuudha. Fakkeenyaaf ati sagalee osoo ol hin kaafne arra maaliin hojjedha jettee sammuu kee keessatti dubbachuu dandeessa. BCI immoo gara sagalee fi barreeffamatti jijjiira. Qorattoonni BCI fayyadamuudhaan inner speech irraa mallattoo sammuu real time keessatti diikood godhuu irratti bu'aa argataniiti jiran. Qorannoon kun motor cortex irratti xiyyeeffata. Garuu asirratti wanni hubatamuu qabu tokko sammuun namaa guutumaa guututti dubbisuu hin danda'amu. BCI ammaaf yaada hunda hin beeku, yaada dhokataa hunda hin dubbisu. Waa'ee namni tokko yaadu guutumatti akka kitaabatti hin dubbisu. Sirnichi yeroo hedduu nama tokko irratti leenjii addaati barbaada. Akkasumas waan murtaa'e diikood godhuudhaaf qophaa'a. Qorannoon inner speech kun ammumaanuu rakkoo mental private keessa jira. Kanaaf yeroo ammaa gaafiin yaadni dhuunfaa keenya balaa keessa galuu danda'a laata jedhu baay'ataati jira. Kun gaafii saayinsii qofa osoo hin taane gaafii naamusaa fi seeraati tahaa jira. Yeroo teknooloojiin kun gara fuulduratti sirriitti hojiirra oole gaafiin eenyutu odeeffannoo sammuu xiyyaa qabaachuu danda'an yaaddoo hunda keenyaati. Baranuma ji'oota muraasa dura chaayinaan tarkaanfii guddaa tokko fudhatte. Nature Biotechnology akka gabaasetti ebla 2026 keessa chaayinaan brain implant tokko kan nama paaralaayizii qabu harka isaa sochoosuuf gargaaru daldalaaf akka itti dhimma ba'amuuf hayyama kenniteetii jirti. Inni kun BCI daldalaaf hayyamame keessaa addunyaa irratti isa jalqabaa ta'eeti jira. Tole BCI sammuu keessaa akkamitti seenee odeeffannoo fudhata? BCI gosoota hedduutu jira. Tokkoffaan invasive BCI jaama. Elektiroodii yookaan seensara sammuu gara keessatti yookaan gara alaatiin kaa'ama. Faayidaan isaa mallattoo qulqulluu fi bal'inaan argachuudha danda'a. Garuu baqaysanii awwaaluu barbaada. Kun ammoo infekshinii fi rakkoo biroo qabaachuudha danda'a. Akkasuma yeroo dheeraa booda nageenyi isaatu gaafii keessa galuu mala. Inni lammaffaan non invasive BCI dha. Fakkeenyaaf akka herseetii EEG koofiyaa fakkaatu tokkotti matarratti kaayyatama. Sammuu gara alaatiin ta'ee odeeffannoo argachuuf hojjeta. Inni kun opereeshinii barbaadu salphaadha. Garuu mallattoon inni argatu invasive BCI caalaa dadhabaa fi qulqullina kan hin qabnedha. Gaafiin guddaan AI maaliif as keessatti hedduu barbaachisaa ta'edha. Mallattoo sammuu keessaa argachuu jechuun waan salphaadhaa miti. Seensarri fakkeenyaaf duwwaa tuqaa duwwaa duwwaa lama sadii duwwaa tuqaa duwwaa saddeet takka duwwaa tuqaa duwwaa akkana jee agarsiisuudha danda'a. Koodiin kun garuu bishaan naaf kenne jechuudha ta'uu danda'a. AI walitti dhufeenya mallattoo sanii fi jechoota jidduu jiru barachuudha qaba. Kanaafuu bireen signaalii, machine learning, AI, language model walitti dhufuudhaanii BCI caalatti cimaa taasisaati jiran. Walumaa galatti kaayyoon isaa inni guddaan sammuu namaa dubbisuu osoo hin taane sammuu fi teknooloojii jidduutti hariiroo haaraa uumuudha. Garuu wanni sirriitti of eeggannoo godhuu qabnu yeroo TikTok, Facebook fi YouTube fayyadamnu yoo barreeffamni AI now reads your thoughts jedhamu sitti ergame sirriitti of eeggannoo godhi. Saayinsiin irra yaada namaa hunda dubbisuun akka danda'amu hin mirkaneessine. Ragaa cimaan jiru garuu nama paaralaayizii qabuuf yaada yookaan kaayyoo yookaan dubbii isarraa odeeffannoo argachuun yoo danda'ame nama fayyaa qabus to'achuun isaa hin hafu jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya uuda qaroominaa irraaf qabannee dhiyaanne kanan gammaa hordofaa turtan kana fakkaata qophii keenya itti aanuun goloo deebinutti nagaan nu tura.